በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ወአምላከ ቅዱሳን ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት እስከ ዛቲ ዕለት ከበጀምቶታ ጃለተምቶታ ማቲወን ዋቀዮ ijoollee qulqulleettii dubaroo maariyaam kabajaa fi gargaarsa argamtootatiin marfamtanii kan jirtan hundi keessaniyyuu maqaa waaqayyo qulqullaatiin akkam jirtu akkam yoo nageessaan akkam turtan amiin. galateeffamuu nama lasaa kan ta'e waaqni abbaa keenya fayyisaan keenya yesus kristos akka cubbuu keenya akka yakka keenya akka badii keenya osoo hin ilaaliin akka arjummaa akka jaalala isaatti guyyaa irraa kanaa fi sa'aatii kanaan kan dhugee maqaan isaa kan galateeffamee fi kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Amiin. Addan baatutti haati teenya haati qulqullootaa kennaan fannoo jedha qulqulleettiin dubaroo maariyaam kan galateeffamteef kan eebbifamtee nuuf haa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni toloonni akka kennaaf kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 7 warri maqaa kootiin uumaman hundinuyyuu warra ani ulfina kootiif uumedha. Egaa akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootti waa'ee uumama guyyaa ja'anii ni baranna jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya yesus kristos anaan teessisee sagalee qulqulluu Phaawulos isinis immoo akka dhaggeeffattanii hubattanii mana isaa keessa deddeebitanii akka mootummaa isaaf qophaa'aa taatan laphee qulqulleettii Liidiyaa isiniif kennee nuuf kenne. Waaqayyo gooftaan hafuura isaa nuuf ergee akka nuti barannuuf fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa kana bu'uura kan taasifannu raajicha Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 7 jechuudha. Warri maqaa kootiin uumaman hundinuyyuu ani warra ulfinaa fi maqaa kootiin uumedha. Egaa uumama guyyaa ja'an kana yeroo ilaallu waaqayyo gooftaan akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootti jechuudha. Uumama kana yeroo ilaallu waaqayyo gooftaan guyyaa kanatti beekumaa yookiin immoo osoo uumamoonni kun hin turiin waaqayyo gooftaan galateeffamaa ture. Osoo namni hin uumamin, osoo ergamoonni hin uumamin, uumamni hin uumamin duratti waaqayyo gooftaan galateeffamaa ture. Garuyyuu waaqayyo gooftaan namni kabajaa fi ulfina isaa akka beekuuf uumamtoota ni uumna jedhe. Egaa kana seera ba'uu boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ jalqaba waaqayyo gooftaan lafaaf samii uume jedha. Egaa ilaala yaamaatiiwwan waaqayyo. Egaa jalqaba irratti waaqayyo gooftaan uumamtoota samii fi lafaa kan uume. Jalqaba irratti waaqayyo gooftaan uumamtoota kan uume ergamtoota fi ilma namaa kabaja isaa dhaaluu fi akkasumas immoo waaqummaa isaatiif akka isa galateeffataniif jechuudha kan uume waaqayyo gooftaan. Egaa waaqayyo gooftaan namootaa fi ilma namaa fi ergamtoota akka kabaja isaa dhaalanii fi akkasumas immoo akka isa galateeffataniif jedha yaamaatiiwwan waaqayyo. Egaa ergamoonni yeroo mara sa'aatii 24 guutuu kabaja waaqayyo gooftaaniif galchu. Isaan boqonnaan isaanii galata isaaniiti. Galanni isaanis boqonnaa isaaniiti. Garuyyuu ilmi namaas garuu ergamtoota akkuma ergamtoota waaqayyoon galateeffachuuf uumame ture. Garuyyuu haga ammaatti namoonni baay'een akkasumas immoo waaqayyoon hin jiru jedhanii namoonni falman jiru. Egaa uumamtoota guyyaa ja'an kana keessatti yeroo ilaallu waaqayyo gooftaan ilma namaa fi ergamtoota akka bifa addaatti yookaan immoo akka isa galateeffataniif waaqummaa isaa akka ibsaniif waaqayyo gooftaan guyyaa kanatti uumamtoota hunda keessaa ilma namaa fi ergamtootaan adda godhee kan uumedha. Isaan kaan immoo akkamittiin uume maaliif uume kan jedhuuf immoo kanneen tokko yaadannoodhaaf uume waaqayyo gooftaan. Yaadannoodhaaf kan uume ni jira. Akkasumas immoo dinqisiifannaadhaaf kan uume jira. Uumamtoonni dinqisiifannoo ta'an baay'een waan jiraniif akkasumas immoo nyaata foonii fi nyaata lubbuuf kan ta'anis ilma namaatti kan barbaachisaniif uumee jira waaqayyo gooftaan. Egaa uumama kanarraa yeroo ilaallu akkas jedha. Macaafa Kufaalee boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti akkas jedha. Hanga guyyaa 7ffaatti waaqayyo gooftaan uumama akaakuu 22 uume jedha.
Macaafa Kufaalee boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti guutummaa isaan ni arganna jechuudha. Akka gosaa fi akaakuu isaaniitti uumamtoonni Waaqayyo Gooftaan uume 22 jechuudha. Garuuyyuu tokkoon isaanii osoo lakkoofni lakkaa'amanii dhuman uumamni Waaqayyo uume. Uumamni guyyaa 7 jidduutti uume Waaqayyo Gooftaan tokkoon isaanii osoo lakkoofni garuuyyuu lakkaa'amanii dhumani. Garuu Waaqayyo Gooftaan akkamiin akka uume uumamtoota kana gosa isaaniitti godhe. Fakkeenyaaf allaattiiwwan akkasuma allaattii bishaan keessa lafarra deeman akkasuma wantoota garagaraan jedhee Waaqayyo Gooftaan gosa gosaan uumama 22 uume. Egaa uumama guyyaa 22 uumama guyyaa 6 keessatti uumama 22 uume. Eeshii egaa akkas jennee guyyaa uumama jalqabaa yookiin guyyaa dilbataa yookiin guyyaan jalqabdii yookiin huud jedhamtee jalqaba yookiin aduu jedhamtee akkuma beekamtu guyyaa jalqabaa kan uumaman uumamtoota 8dha. Waaqayyo guyyaa kanarratti uumamtoota 8 uume. Isaanis amala uumamtoota kan ta'an ibidda, bishaan, qilleensa lafaa, dukkanaa fi samii fi ergamtoota uumeera. Egaa guyyaa kanatti Waaqayyo Gooftaan uumamtoota 8 uume. Isaanis ibidda, bishaan, lafa, qilleensa, dukkanaa, ifa, samii fi ergamtoota uumeera. Egaa yeroo kana yeroo ilaallu ibidda, bishaan, lafaa fi qilleensi uumamtoota hafaniif hunduma isaaniitiif bu'uura ta'e jechuudha. Yaa maatiiwwan Waaqayyo ilaala. Uumamtoota hafaniif bu'uura ta'e. Maaliif uumamtoonni guyyaa jalqaba uumaman kun bakka hin jirrerraa bakka jiranitti yookiin immoo jalqabuma kan uumamanii jechuudha. Jalqaba kan uumaman jechuudha. Egaa yeroo kana ilaallu maal jechuu kooti? Bakka hin jirrerraa bakka jiranitti yeroo jennu egaa uumamtoonni duraan hin turre garuyyuu Waaqayyo Gooftaan uumamtoota bahaallut, bagabirinnaa, banabiib yookiin immoo yaadanis hojiidhanis Waaqayyo Gooftaan uumamtoota uume ni jira. Kanaaf dhagaa Waaqayyo Gooftaan akkas jedhe macaafa Kufaalee boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti sirrittiin bal'inaan waa'ee uumamtoota kana argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa uumamtoota guyyaa jalqabaa kana kan uumaman ibidda, bishaan, qilleensa fi lafa kana uumamtoota hafaniif bu'uura taasise yookiin hundee taasise. Amaloota 4 jedhamanii ni waamamu akka mana amantaa keenya keessatti jechuudha. Egaa fakkeenyonni uumamtoonni 4 yookiin immoo uumamtoota 4 kana yeroo ilaallu amalummaa Waaqayyoo waliin yeroo ol fakkeessinu lafaa fakkeenya soorummaa Waaqayyootiin ni fakkeessina. Lafti uumama hundumaa akkuma biqilchitu Waaqayyo Gooftaanis uumama inni uume soorummaa isaa kan ibsuudha jechuudha. Akkasuma bishaan immoo bishaan Waaqayyo Gooftaan akkuma cubbuu ilma namaa akkuma namarraa dhiqu bishaanis gaarummaa xurii nuti hojjenne dafqa keenya waan nurraa dhiquuf gaarummaadhaan bishaan ni fakkeeffama jechuudha. Uumama guyyaa 4 kana keessatti jechuudha ibiddaan yeroo fudhanne immoo adabbiidhaan ni fakkeeffama. Waaqayyo Gooftaan akkas jedhe, tole jettanii yoo abboomamtanii firii lafa kanarraa ni nyaattu. Diddanii yoo argamtan garuu billaan kun sin nyaataa jedhe. Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti jechuudha. Egaa maal jechuudha ree kunis? Egaa fakkeenya ibiddaa yeroo fudhannu amalummaa Waaqayyootiin yeroo ol fakkeessinu Waaqayyo Gooftaan ibidda jechuudha. Nama adaba akka fedhaa fi eeyyama isaa yookiin immoo namni hanga daangaa inni eeyyametti malee daangaa isaa yeroo darbetti nama waan adabuu fi Waaqayyo Gooftaan ibiddaan amalummaa isaanii fakkeeffama jechuudha. Isa qofaa miti jechuudha. Inni 4ffaan immoo qilleensadha. Egaa ilmi namaa yeroo midhaan haamee facaafatee yeroo hammatetti midhaan isaa maal godhaa? Inkirdaada yookiin bubbee galabaa keessa baasuu fi midhaan isaa qilleensatti ol darbata. Midhaan isaa sana qilleensatti ol darbata. Yeroo inni midhaan sana qilleensatti ol darbatutti bubbeen midhaan qofa hambisee galabaa sana keessa fuudhee baasa. Amalummaan Waaqayyoos akkasiidha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Nuti ilmaan namaa hundi keenyayyuu gaarummaa hojjennuu keenyan akka qilleensi kinoo galabaa keessa baase kanatti Waaqayyo Gooftaan guyyaa dhufaati isaatti murtee isaatii fi namoota gaarii hojjetan akkuma galabaan warroota gaarii hin fakkeeffamnetti namoota
Egaa amalummaan qilleensaa yeroo amalummaa waaqayyoon ol fakkeessinu jechuudha. Qilleensi bubbee keessaa jechuudha. Qilleensi akkuma inkirdaada akkasumas galabaa garaagaraa qulqulleessee midhaan qulqulluu nu baasu. Waaqayyo gooftanis yeroo dhufaatii keenya yeroo dhufaatii isaatti jechuudha. Ogummaa yookiin immoo nuti jireenya lafarratti deddeebine kanaan cubbuu yeroo hojjenne tarii cubbuu sana ilaalee waaqayyo gooftaan gaarummaa warra hojjete gaarummaatti akkasumas immoo warra badii hojjete ibiddatti yeroo ittiin fakkeeffamu yookiin immoo waaqayyo gooftaan akka qilleensatti adda nama baasusaa fakkeenya amalummaa waaqayyoon ni fakkeessina jechuudha. Egaa yeroo kanaan fakkeessinu uumamtoota guyyaa jalqabaati jechuudha. Fakkeewwan yookiin immoo fakkeenya uumamaa guyyaa afran keessa guyyaa jalqabaa keessaa uumama amaloota afran kan jedhaman yookiin immoo hundee uumamtoota kaan kan ta'an ibidda, qilleensaa, bishaanii fi lafaan fudhannee akkasittiin uumama amalummaa waaqayyo gooftaan ibsinee jirra jechuudha. Ammas immoo samiiwwan kan jedhuun ni ilaalla jechuudha. Egaa uumamtoota guyyaa jalqabaa uumaman keessaa samiiwwanis uumamanii jiru. Samiin inni jalqabaa yookiin immoo samiin jalqaba irratti waaqayyo gooftaan samii akka gamootti taasisee waaqayyo gooftaan darbiitti godhee uumee jira. Egaa samiin inni jalqabaa teessoo galataa yookiin immoo manbara Tsabaa'oot jedhamee ni beekama jechuudha. Egaa samii kanarratti waaqayyo gooftaan samii jalqabaa ishee taasisee manbara Tsabaa'oot yookiin immoo teessoo isa galataa kan jedhamedha jechuudha. Inni lammaffaan immoo Tsaariyaa Ariyaam jechuudha. Tsaariyaa Ariyaam jechuun immoo samii olii jechuudha. Yaa maatiiwwan waaqayyo ilaala. Inni sadaffaan immoo Samaay Wudid kan jedhamu immoo teessoo Sillaasee. Sillaaseen Kirubeeliif Suraafeliin kochoo isaaniitiin kan baatan. Egaa kochoo isaaniitiin waaqayyo gooftaan Isaayyaas boqonnaa 6:3 irratti ni arganna jechuudha. Waa'ee waaqayyo gooftaa teessoo Sillaaseen Kirubeelii fi Suraafeliin baatanii yeroo hundaa akka isa galateeffatan ni himama jechuudha. Inni afuraffaan immoo Yerusaalem ishee Shamee irratti jechuudha. Samiiwwan keessaa samiiwwan bakka 7tti qoodama jennee ilaalleerra. Isaan keessaa inni afuraffaan Yerusaalem ishee Shamee irratti. Inni shanaffaan immoo magaalaa ergamtoota kan taate Iyyoor, Raamaa fi Hereriidha jechuudha. Egaa ilaala yaa maatiiwwan waaqayyo. Samiiwwan sadeen kana keessaa Iyyoor, Raamaa fi Herer keessaa ergamtoonni waaqayyo ni jiraatu. Egaa uumamtoota guyyaa jalqabaa keessattis ergamtoonni waan jiraniif ilaalla jechuudha. Ergamtoonni waaqayyo ni jiraatu. Samiiwwan Iyyoor yookiin immoo samii isa jalqabaa irratti yeroo ilaallu gubbaarra gadi Iyyoor, Raamaa, Hereriidha. Ol immoo Herer, Raamaa fi Iyyooridha jechuudha. Egaa samiin jalqabaa yookiin Iyyoor kan jedhame keessatti waaqayyo gooftaan qomoodhaan jechuudha ergamtoota 40 qubachiise. Magaalaa Iyyoor irra ergamtoota 40 qomoo isaaniitiin akkasuma immoo magaalaa Raamaa ergamtoota 30 akkasumas magaalaa Herer irras qomoodhaan qomoo 40 qubachiise jechuudha waaqayyo gooftaan. Egaa qomoowwan ergamtoota 40 kana abboonni hafuura qulqulluudhaan hubatanii bakka 10tti qoodanii qomoo kurnan jedhanii akka seera mana kiristaanaa keenyatti ni baranna jechuudha. Egaa qomoowwan kurnan keessaa qomoon inni jalqabaa qomoo Agaayist yookiin immoo qomoo jalqabaa Iyyoor magaalaa kutaa tokkoffaa jalqaba irratti kan argamtu qomoo Agaayist jechuudha. Dursaan isaanii Salamaayil yookiin immoo Saaxinaayil jedhama ture. Egaa Saaxinaayil garuyyuu akka badii isaatiin qomoo yookiin immoo hoogganaa irraa darbatamee ture. Egaa samiin inni lammaffaan immoo yookiin immoo qomoon inni lammaffaan qomoo Kiruub kan jedhamudha jechuudha. Hoogganaan isaanis immoo Kiruub kan jedhamudha jechuudha. Qomoon inni sadaffaan immoo qomoo Suraafeel. Ergamaan isaanii immoo ergamaa yookiin dursaan isaanii Suraaf kan jedhamu yoo ta'u akkasumas immoo qomoon inni afuraffaa yookiin immoo magaalaan Iyyoor keessa magaalaan afuraffaan qomoo Ayyilaatidha. Dursaan isaas immoo qulqulluu Mikaa'elidha yaa maatiiwwan waaqayyo. Ilaala kitaaba Henook boqonnaa 10 lakkoofsa 2 hanga 16 irratti egaa dursaa qulqulluu Mikaa'el qomoo Ayyilaatiin bulchuu isaa ni yaadanna jechuudha. Ayyilaat jechuun qomoo humna qabeessa jechuudha yaa maatiiwwan waaqayyo. Egaa qomoowwan ilaalle kana keessaa inni amma seennu immoo qomoo 10 waa hin ilaalluuf 40 isaa xumurree waan ta'eef qomoon inni
magaalaa Raamaa keessa inni jalqaba immoo qomoo Arbaam kan jedhamudha. Egaa dursaan isaas qulqulluu Gabri'eelidha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Dursaan isaas qulqulluu Gabri'eelidha jechuudha. Waan yeroo hin qabneef gaggabaabsinee waliin ni ilaalla jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Uumama guyyaa jalqabaa kana erga xumurree kutaa itti aanutti immoo uumama guyyaa lammaffaa ni ilaalla. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Egaa inni ja'affaan immoo qomoo Manaabertiidha. Dursaan isaa immoo qulqulluu Rufaa'elidha jechuudha. Qomoon inni torbaffaan immoo qomoo aangawoota yookiin immoo silxaanaati kan jedhamee beekamudha. Dursaan isaas immoo Suuriyaal kan jedhamu yeroo ta'u, egaa kunis immoo magaalaa sadaffaa Raamaati jechuudha. Yookiin immoo kudhaniin yeroo qoonnutti magaalaa Raamaa keessatti Waaqayyo gooftaan qomoodhaan qomoo 30 qubachiise jennee waan hubanneef isaan kanaan xumurre jechuudha. Egaa kutaa inni jalqabaa Hereer irratti immoo magaalaa kutaa Hereer jalqabaa irratti immoo qomoo Mukaanintiidha. Isaanis immoo dursaan isaanii Sadaqaayil kan jedhamu yeroo ta'u, qomoon inni saglaffaan immoo qomoo Liqaanaati. Dursaan isaa immoo Saatalaayil kan jedhamee beekamudha. Akkasumas immoo qomoon inni dhumaa yookiin inni kurnaffaan yookiin immoo Hereeriif kutaa sadaffaa kan ta'e qomoo Malaayit yookiin immoo ergamtootati. Dursaan isaa Ananaayil yeroo ta'u, egaa ergamtoonni qomoo isaaniitiin yeroo ilaallu bakka dhibbatti qoodaman ni ilaalamu. Bakka dhibbatti yeroo ilaalaman isaanis magaalaa sadeen kan taate Iyyoor, Raamaa fi Hereer irra qubatanii jiru. Egaa Iyyoor irra 40 yeroo qubatanii, akkasumas immoo Raamaa irra 30, akkasumas Hereer irra 30 yeroo ta'u isaan qomoo 100 ta'u jechuudha. Egaa ergamtoonni akkamittiin lakkaa'amu yeroo jennee ilaallu, egaa isaanii ergamtoonni lakkaa'amuu hin danda'an, akkasumas baay'inni isaanii lakkaa'amee dhumuu kan hin danda'amnedha. Garuuyyuu akka hojii isaaniitti yookiin immoo Waaqayyo gooftaan akka aangoo kenneefitti ergamtoonni qomoodhaan ni lakkaa'amu yookiin immoo gosaan ni lakkaa'amu jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Qomoo kana jennee qomoon inni jalqabaa akkasumatti qomoo hundaa ergamtoota yeroo ilaallutti qomoo 100 godhee uume Waaqayyo gooftaan jechuudha. Garuuyyuu isaan lakkaawamanii yookiin immoo lakkaawamanii dhumuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Egaa Waaqayyo gooftaan uumama guyyaa jalqabaa akka fedhaa fi eeyyama isaatti kan nu barsiisee, kan nu gorsee, kan nutti hime maqaan isaa kan galateeffame nuuf haa ta'u. Egaa kutaa itti aanutti yookiin immoo guyyaa biraatti immoo uumama guyyaa lammaffaa yookiin guyyaa qibxataa Waaqayyo gooftaan bantii yookiin immoo lafaaf samii galgallis ta'e ganamnis ta'e guyyaa lammaffaa immoo uumamtoonni uumaman maalidha kan jedhu immoo akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti waliin kan ilaallu ta'a waan ta'eef, egaa hundi keessan iyyuu warroonni barumsaa dabalataa yookiin koorsii dabalataa argachuu barbaaddan hundi keessan iyyuu mana keenya kana yookiin immoo yuutuubii keenya kana akka sabiskiraayib gootan, akkasumas immoo sheer akka gootan, namoota biraaf akka dubbiin Waaqayyoo isaan qaqqabuuf hundi keessan iyyuu ga'ee keessan baadhaa. Laayik gochuu keessan hin dagatinaa. Nu waliin turaa. Hunduma keenya Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።